Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota Desii Tube. Akkaataa suuraa teessan viidiyoo bifa professionaala ta'een ittiin godhatanii yookiin react ta'us yookiin TikTok irratti sagalee adda addaatti hidhachuu ta'us itti hidhataniin isin barsiisa. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan appilikeeshina kana CapCut jedhama. Appilikeeshiniin kun Play Store irraa gabbuufachuu dandeessanii appilikeeshina kana irra xuyinee haasennu. Yerooniif irra xuyinuu appilikeeshinni kun akkanatti nuuf fida. Iddoo new project jettu tana tuqanneeti. Iddoo new project jettu tana tuqanna. Sanaan booda yeroo irra tuqannu suuraaleen as keessaa qabnu bifa hedduutu jira. Suuraalee as keessaa jirtu tanarraa tan barbaanne laallannee irra tuqannaa jechuudha. Suuraa barbaanne irra tuqanna. Suuraa tanarra yeroo tuqannu as iddoo add jettu tanarra xuyneeti irra tuqanna jechuudha. Yerooniif inni akkanatti nuuf baasu san booda ammaan tana saayiza YouTube dalaguu deemna waan ta'eef irra harkifneeti iddoo aspect ratio jettu tana irra tuqanna. San booda iddoo 16:9 jettu tana irra tuqanna. 16:9 saayiza YouTube'tti deeffannee jechuudha. Yeroon ifi akkanatti deeffannu san booda viidiyoo kana irra tuqanneeti suuraa kana irra tuqanneeti guddifannee akka saayizii YouTube'tti deeffachuudhaaf iddoo transform jettu tana qabne transform jettu tana xuyine crop jettu tana xuyina. San booda 16:9 saayizii YouTube irratti tuqannaa jechuudha. San booda harka keenyaan irra qabneeti akkanatti adda harkisnee amma saayizii ulii iddoo raayitii tanarra tuqanna. Iddoo raayitii tanarra tuqannaa jechuudha. San booda harka keenyaan irra qabnee adda harkifnaa jechuudha. Akkana guddifanna. Kanaan booda irrachi harkifneeti suuraa barbaanne itti ida'annaa jechuudha. Suuraa barbaanne laallee itti ida'anna. Anamma kana fudhadha. Yeroo kana irra tuyitu adii jettu tanarra tuyina. Akkuma reefuutti harka keenyaan irra tuqanna suuraa tanarra. San booda irrachi harkifnee iddoo transformii jettu tana irra tuqanna. San booda reelaayizii tanarra tuqanna. Sanaan booda saayiza YouTube'dha 16:9 tuqanna. Harka keenyaan qabneeti sirreeffannaa jechuudha. Akkanatti sirrii nu dhufee jira. Amma iddoo raayitii tanarra tuqanna. Sanaan booda harka keenyaan qabneeti akkanatti adda harkisne akkanatti guddifanna. Kanaan booda qabnetti harkisne iddoo ida'uu tana tuqanne suuraa barbaannetti ida'anna. Ammas irra tuqanne iddoo add jettu tana irra tuqanna. Sanaan booda harka keenyaan suuraa tana irra tuyina. Sanaan booda qabneeti irra ichi harkisne transformii jettu tana tuqanne. Sanaan booda reelaayiz tana jettu tana tuqanna. Sanaan booda iddoo 16:9 saayizii YouTube kanarra tuqanna. Akkanatti qabne harka keenyaan sirreeffannaa jechuudha. Akkanatti yeroo sirreeffannu iddoo raayitii tana irra tuqanna. Sanaan booda harka keenyaan qabnee adda harkisna. Ammaan tana maal goona seetan suuraa harka keenya iddoo tana amma asirra tuqannee kanatti dileetii goona. Akka mallattoon CapCut kuni nurra viidiyoo keenya irratti hin mul'anne jechuudha.
Sanaan booda amma viidiyoo irratti suuraa kanarra itti qonna. Sanaan booda iddoo animation jettu tana irra tuqanna. Iddoo animation jettu tana irra tuqanne yoo feene akkanatti immoo yoo tuqnes akkana suuraan keenya haala kanaan utaaltii jechuudha. Akkana yoo goones akka haala kanaan yoo barbaanne komboo tunis yeroo tuqanne akkaataa viidiyoo keenya ittiin haala deddeemtu hedduu isaan nu baaftii jechuudha. Hedduu nu baaftii kan barbaanne laallanneeti kan barbaanne irra tuqannaa jechuudha. Kanaan booda iddoo raayitii kanarra tuqannaa. Kanaan booda irrachi harkisneeti kanarra tuqannaa. Kanaas irra gaddeemne animation ta'etu irra tuqannaa. Animation tanarra komboo ta'etu irra feenullee filanna. Kanarraa kun hedduu qaba. Hedduu isaatu jira. Irra laaltee kan siif tole kan sitti tole irra kanatti kan qabdee harkiste kan sitti tole irratti tuqattaa jechuudha. Raayitii godhadha. Kanaan booda irra qabdee irraa as harkistee iddoo animation jettu tana irra tuqattaa jechuudha. Yerooniif iddoo animation tana tuqatte kun hedduu nu baasa jechuu haala viidiyoo keenya ittiin editii wanna keenya godhannu. Kunoo viidiyoon keenya haala kanaan akkanatti nu deema. Sanaan booda raayitii tana godhanna. Kanaan booda amma kanaan booda mee laallu akkanatti kunoo nuuf deemaa jechuudha. Haala kanaan sossohee haala kanaan kunoo akkanatti nuuf bahaa jechuudha. Ammaan tana maal godhachuutti yaana? Kana wantichi liit irraa goonuu fi akka mallattoon kaapkatii tuni nurratti hin mul'anne agaddaa. San booda maaliin godha? Seefiin godhadha. Ergaan seef godhadhee booda keessaa baheetiin keessa seenee iddoo new project jettu sana tuqadhee keessa seenee suuraa viidiyoo sana fudhadhee dhufa. Viidiyoo suuraa dalagadde kana fidadhee ergaan dhufee booda fidadhee dhufa. Sanaan booda irra iddoo as akkanas harkisee iddoo aspect ratio ta'etu sana tuqadhee saayizii yuutuubaatti deebisa 16 fi 9 jechuu deebisa iddoo raayitii kana godhadhe. Kanaan booda maaliin godha? Iddoo irra kanas harkisee iddoo audio jettu sana tuqa. Sanaan booda iddoo bakka recordii jettu kanarra tuqeetiin kanaan booda maali jechuun irra tuqa jechuuli. Sanaan booda irra tuqa takka 2 jee 3 jee irratti waraabuu eegallee jechuudha. Haala kanaan irratti waraabbanna. Sagalee barbaanne irratti waraabbanna jechuudha haala kanaan. Tolfannee kabajamtaa fi hordoftoota kiyya haala kanaan tolfanne jechuudha. Amma akkana deema. Akkanatti bareeffannee jechuudha. Haala kanaan eega tolfannee booda sanaan booda maaltu itti aana? Amma asirratti binee editeetii tanarraa goon akka mallattoon kaapkatiidha asirratti hin baane. Kanaan booda karaa mallattoo yuutuuba keenya irra barreeffachuu sanarra dhaquudhaaf bikka wannaa sanarra tuyina bikka tekstii jettu tanarra tuyina. Tekstii jettu tanarra tuyina. San booda add tekstii iddoo jettu tanarra tuyina. Sanaan booda maqaa akkana harkisnee as kaayyannee san booda itti katabanna. Ani amma yuutuubii dasii tiyuub jeen itti barreessaa dasii tiyuubii. San booda istaayilaa gochuun effektii gosa feedatarratti godhachuu dandeessaa jechuudha. Effektii inni siif baasa. Yeroo inni siif baasu gosa barbaadde irra oofte jechuudha. Warra pro jenne kanarraatti godhatta kan bitadhu ta'a pro kasuu kan qabne laaltee keessaa amma kanaa filadhu.
Ani amma kanaan fidadhe jechuu kana fidadheetiin jira iddoo raayitii tanaan hin tuqa. Sanaan booda irra deebi'ee iddoo animeeshinii jechuun san booda luuppii ta'e tana irra achirraan tuqa. Ammaan tana haa dhaabnu. Irra akkanatti raayitii godhanne as harkisne sanaan booda hanga fedhe haa dheeratu akkanatti irraa as harkisne iddoo irra soofneeti iddoo dabilii jettu barbaadanna. Akkanas as harkifne jechuun iddoo dabilii jettu sana kunoo dabil jetti dabilii tana tu'ina. Bakka hanga barbaanne dheereeffannaa jechuu anamma viidiyoo isin agarsiisuudhaaf waan ta'eef hanga feetan dheereeffachuu dandeessan. Akkasitti irra gisee irra asirra viidiyoo irra tuqxan ispiliit jettu irra tuqxan addaan murama sanaan booda iddoo dileetii jettu sana irra tuqxan dileetii gootanii jechuudha. Asii booda dileetii gootan gara maal godhu jaatan walii seefii godhatanii jechuu